Ashamaa akkam jirtu hordoftoota Tiyaatiif bagana gangara Tiyaatiif dhuftan Tiyaatiif faaraa utaatan subscribe gochuudhaan gara maatii keenya dabalamaa isiniin jira. Har'a mootuu qabaatii bareedaa rifeensa keenyaaf ta'u isiniif fidee dhufeera. Akka jaallattan abdiin qaba. Asitti kaarotii kiyya faqeera jechuudha. Oliveera kana ni beektu, maqaa isaa Oromiffaan hin beeku dhiifama. Asitti picture isaa gubbaasni kaagutu isaa maal akka fakkaatu ni kukkutee dhiifama osoo isinitti mul'isini. Isa qodama isaa wajjin ni kukkutaanii jechuudha. Erga kukkuteen booda olive oil yookaan coconut oil lamaan keessa kan qabdan tokkotti fayyadamuu ni dandeessu. An olive oil fayyadame. Isa irra ni kaahee ibiddarra jechuudha. Ibidda kiyya jala xiqqeessee jira. Saniin booda oliveeraa fi kaarotii kiyya ittiin godhaanii jechuudha. Itti godheenii haga sa'aatii tokko sirriitti akka inni dhama keessaa ba'uunii godhaanii jechuudha. Nafaana tura. Kaarotiin of keessatti vaayitaaminoota garaagaraa kan qabateedha. Kan akka vaayitaamiin A, C, K, B6, B3, B1 kan qabateedha. Akkasumas potaasheemii fi faayibariin kan badhaadheedha jechuudha. Kun immoo rifeensa keenyaa fi gogaa keenyaaf filatamaadha. Oliveeraan immoo rifeensa keenya nuuf laaffisa, akka rifeensi keenya smoothii ta'ee nuuf turu nuuf godha jechuudha. Akkasumas nuuf bareechaa nuuf cululuqa. Guddina rifeensaatiif baay'ee itti fayyadamuu warroonni adii jechuudha. Ani baay'ee keenyatti hin argine. Isaan garuu baay'ee itti fayyadamanii rifeensaaf guddina rifeensaa baay'ee tokko barbaachisaadha. Akkasumas fuula keenyaa fi akkasumas lunni keenya miilli keenya jalaa yoo nu goggoge jeelii isaa sana osoo dibannee nuuf laaffisaa jechuudha. Bareedaadha. Itti fayyadamaati ilaalaa isiniin jira. Oliveera supermarkeetta keessatti argachuu ni dandeessu. Warra Itoophiyaa jirtan immoo hin beeku ga'ee achitti argeetu hin beeku natti fakkaatee jiraaf hin jira addaan hin beeku. Kanaafuu akkanatti godhee sa'aatii tokkoof bilcheessaanii jechuudha. Ibidda jala hir'isaa, ibidda baay'ee jala hir'isuu qabdanii. Kun waan lamarra godheetiin akkanatti akkasuuta jedhee achi dhamni isaa keessaa ba'uu godhaanii jechuudha. Ammas nafaana tura. Kaarot oilii ni beektanii rifeensaaf namni baay'ee itti fayyadamaa durirraa jechuudha. Baay'ee bareedaadha kaarot oiliin. Fuula keenyaafis bareedaadha. Kanammoo rifeensa kiyya yeroo dhiqachuu barbaadutti sa'aatii 2-3 dursee dibadheen saniin booda dhiqadha. Ani garuu guyyaa kana dibadhee ofirra bulcheetiin ganama dhiqadhee natti hin tolle ture. Kanaafuu akkasis gochuu ni dandeessu jechuudha. Garuu sa'a 2-3 gahaadha jechuudha. Erga inni akkasitti hanga naaf bilchaatu kan narraa hafe kana akkanatti quncee isaa irraa baasee jeelii isaa adda kaa'aa jechuudha. Quncee wajjin kaa'uu barbaadan fooyilii itti maruu hin irraanfatinaadha. Ani immoo quncee isaa waan hin barbaanneef jeelii isaa bichaa keessaa baasee meeshaa keessa akkana kaa'ee firiija keessa kaa'aa jechuudha. Achi yoo barbaade fuula kiyyas ni dibadha. Akkasitti fayyadamaa jechuudha kan narraa hafe kana. Asiin qoree ni qaba. Qoree isaa of eeggadhaadha jechuudha. Cinaan irraa baasaa isa dura jechuudha osoo muriin dura. Gatiin isaas baay'ee qaalii miti. Hangas maraa miti. Baay'ee rakasa jechuudha. Iddoo itti argamu yoo dhabdan malee iddoo tokko tokko jira, iddoo tokko tokko hin argamu akka salphaatti. Kanaaf jeelii isaa hunda akkanatti irraa baaseetiin ni kaa'aa jechuudha. Firiija keessa kan narraa hafe quncee kanneen immoo gataa namoonni garii sallee itti fayyadamu jechuudha. Salli daakanii itti fayyadamuu danfisanii jechuudha akkuma nama godhe kana.
quncee qofallee godhanii itti fayyadamu. Ani garuu hin barbaadu waan ta'eef tama jidduu bichaa fayyadamee dhiisa. Kunoo kana fakkaataa baasee geesseera akkanatti qadaadee firiija keessaan godhaan yaani zayitiin kiyyas kunoo akkana suuta jedhee bilchaachaa jira jechuudha. Yaa sa'aatii tokko yaa baay'ee tura. Garuu hojii keessan hojjechuu ni dandeessu irra keettanii suuta jettanii hafuurri isaas xiqqoo nama jibbisiisuuf ta'a Oliiveraan jechuudha. Garuu hagas maraa miti homaa baay'ee nama hin jeequ. Garuu hafuura isaa hin barbaadne essential oil itti gochuu ni dandeessu. Vitamin E itti gochuu dandeessu irraa fuutanii geessitanii jechuudha. Yoo dibachuu heddanitti vitamin E illee osoo itti godhattanii bareedaadha. Kunoo kana fakkaataa maqaa jira. Dhama isaallee keessaa nuuf ba'aa jira jechuudha. Akkasumas Oliiveraa yoo hin qabaanne immoo kaarotii qofaa faqafaxxaniitiin haala kanaan suuta jettanii haga keessaa dhamni sirriitti ni ba'u eeddanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo amma akkuma argitan kiyya gaheeraa wanti hunduu kunoo dhamallee baasee bilchaateera jechuudha. Kunoo irraa gaamarraa cufa. Ergasii irraa fuudheetiin yoo barbaadan akkanumatti qadaadanii bulchitanii akka sirriitti isiniif ba'u jechuudha. Ganama dhimbiibuu ni dandeessu. Ani garuu amma dibadheetiin xiqqoo ture dhiqachuu barbaadee ture yoo sanii dibadheetiin ture. Dibadhees erga dibadheen atiin tollee ture akkasumattiin bulee ganama dhiqadhee jechuudha. Kunoo akkanatti keessaa sirriitti dhimbiibdanii sirriitti akkana keessaa gootanii zayitii isaa keessaa baastanii baay'ee shaggaadhaa dhugumatti bareedaadhaa itti fayyadamaati ilaalaa kana fakkaataa akkatti inni bareedu argitanii namatti tolaa kana fakkaataa like share subscribe gochuun dagatinaa gaatti naaf tura.